maaliif ilmi namaa tokko hin jira jee dattu akkasitti inni jawwaal isaa ifaa duraa fixee ture jawwaalli ifaan dhaamee rakkoo meeqa keessa ture garuu har'aan tana deebi'ee gaafa gartee deebi'u nama bira deebi'u achumaan naa dawwalee wajjin haasofnee rabbiin alhamdulillahi nan jira baay'ee takkanaaf galatoomi ati akka nama kamittu nama galata guddaa na biraa qabu naan jee jechuudha baay'ee takka anilleen akkasitti wallaahi baay'ee takka gammadeen isin ija Oromootiyya inshaallah isallee wal argina jeetiin abdii qaba wanni gartee inni jechuudha lafa duraan irra jirulleen inshaallah akka nama kamittu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya bagaa nagaan nu eegan isin jecha har'aan tana wanni qabadde isin dhufee akkuma gartee isin hundi beeytan mageelleen alii bira deemee akkuma alii bira dhaqee isinilleen akkuma agartan viidiyoo isaan waraabanii gaddisanii kanarraa achirraa alii wajjin gartee gara mana gartee soddaa isaa deemanii achirraa gaa kanneen gartee jechuudha isa hiyyaafatu jiru sagalee jechuudha viidiyoo waraabee na wajjin barbaada Oromootiyya bakka inni bu'ee hin garree jee isa dubbataa jiru waan gartee jechuudha isa acha jechuudha waan meeqa ta'utti jiru akkasitti alii wajjin gartee bakka inni deemee ganda soddaa isaa deemee ichillee viidiyoo waraabee gaddise isinillee agartan jeetiin abdii qaba garuu immoo an akka nama tokkotti an wanni nan jedhu maaliif waan gartee jechuudha isaan amma dura na godhanillee ni beeytanii kanawaa fi bakka san dhaqee jechuudha jaalallee yookaan achi dhaqee jechuudha maaliif isaan waan akkanaa jechuudha raawwatan maaliif jechuun kun hundi ta'e yaada jiruun achi deeme inshaallah amma duree garuu na bira hin dhufne na bira illee ni dhufa jeetiin abdii qabaa gaafa inni gartee jechuudha akkasitti rakkatu san waan inni antiyyaa jechuudha isaacha waamee gatee rakkadhee waamee hedduu namutatee akkasitti inshaallah Oromootiyyaa waa hundaafuu khayrumaa garuu alhamdulillahi du'aan isin gootanii du'aan gartee jechuudha isin gootan baay'ee takka wallaahi anilleen akka kiyyatti akka nama tokkotti nallee furta jeetiin abdii qabaa maaliif yoonni sun ichiin kan dhabamu taate anilleen jechuudha kan gaafatan anuma jeetiin abdii qabaa kanumaafin jechuudha waa hunda haasawee isaa illee yaa Oromoo na wajjin sagalee taa'aa jechuu ture garuu rabbi alhamdulillahi gara kiyyas ni dhufaa jeetiin abdii qaba akkasuma akkuma gartee isinilleen beeytan anilleen beeku inni bakka san eega dhaqee jechuudha mana gartee jechuudha kamaalilleen beeytanii mageen jechuudha bakka inni dhaqee ni beeytanii akkasitti inshaallah waa hundaafuu ni sirrooyti an akka nama tokkotti mana keessaa illee garuu waan ani irra jiru ni beeytanii akkuma gartee jechuudha halima waan isin irra naan jirtu ni beeytanii kanarraa feeruzaan dhuftee waa hedduu jetteeni isinilleen agartan jeetiin abdii qabaa kanarraa mana keessaa uuma shaakila meeqaatu natti jira waan isaan feeruzaan gartee waan gartee jaartii isin jettee korsaa jirtu isinillee quba qabdanii isin waan feete yoo tees waan feete yoo isin jettees garuu immoo namni tokko akka nama tokkotti waa hedduu itti himeetiin jira waa hedduu isiifillee ibseetiin jira ta'e isinillee quba qabdan ta'e isinillee beeytan wanni kun siif hin barbaachisu waan kanarraa dhaabbaddu feeruzaan ammoo akkasuma akka nama tokkotti bultii ta'e si dura balleessu deemtii waan isin jettu hin dhageenii jeetiin itti himee jira. isinis gara eegartee isii bira jiru ni filatti inshaallah akkanaatiin isin jaa anammoo isi wajjin hin deemin waan isin jettus hin dhagayin jeetiin itti himee jira jechuudha kanarraa ammoo takkara lama ittumaan himaa dhuftee kunoo waan isin jetteen waan isin gartee haasawtullee agartanii jirtanii an akka nama tokkotti isinleen feeruzaalleen haliimalleen jechuudha wallaahi wabillaahi hin deessu an isaan lamaanuu siif hime na dhageessaa waan biraa yoollee waan biraallee yoon dadhabe akka nama tokkotti waan hin godhu anuun hin beeka garuu kana gaafaan gartee jechuudha itti gahee waan hin inni dhaadhaaphu jedhaa dhaabbatu eegee gaafa isin diddee inshaallah akka beenutti wal faamnaan isin ija Oromootiyyaa maaliif namni tokko wanni kun siif hin barbaachisu dhaabbaduu gaafa jetteen gaafa inni dhaabbatu didee namni kun nama tokko yaani nama wal jaalatu tokko kan gartee karaa ati deemtu karaa badiirraa isin qabne bakka jechuudha yaada gartee isin taane nama waan hin taane irratti si gorsu
wajjin deemuun hin barbaachisu. Namni kamuu waan gartee siif ta'u waan ati jaalattu jechuudha. Akkasitti Oromootiyyaa maaliif namni tokko waan irraa dhaabbatu siin jedhe yoo dhaabbatu dide saniifuu akka nama tokkootti isiin garuu nama isii taateeti isii seentee waa hedduu jechaa jirti. Waan biraallee wanda binaatu sirraa baasaa maallaqa kiyyaannaa sirraa baasaa ittiin jecha kana faa namni har'a keessatti jechuudha ilmoo abbaa qabdu namni namarraa baasuun isinillee yaada keessan asumaan komantii yeelanaaf ka'a. Garuu ilmoon kamuu jechuudha abbaa qabdi bilisaa waan akkanaa kana dubbatuun isin barbaachisu isinii galee garuu immoo isiin wooma isin fakkaate wooma isinirraa fakkaate dubbatte kanarraa immoo antiyyaa akkuma isinillee beektan isinii galee dhalaa gartee jechuudha gaafa dura annatti dhuftee asitti magii bakka jiru isiitti jabeessee baasinaan jechuu turte san anaa miti sanirratti illee isin waa hedduu dhayatte viidiyoo gartee duraanii irratti illee isinillee arguu dandeessanii warreen hin argines viidiyoo duraanii irraa arguu dandeessanii ammoo deebitee ammaas waan hin fakkaanne jechuudha jecha gartee nama kamiifuu hin barbaachifne namni tokko ilmoo namaa takka yoo namni nama gartee mataa namaa tokko ajjeese akka nama guutuu ajjeeseeti jechuudha isinii galee kanarraa immoo namni gartee sammuu yaaddu waan akkanaa jechuun isarraa hin barbaachisu kanarraa immoo ilmoon tuni osoo xiqqaalaan ta'in ilmoo namaati kanarraa waan akkanaa kanarraa akka ibsirreessitu asumaanuu dhaamsa kiyyaan kaniinan gartee dhaamuufi namni tokko yoonii fi gartee isillee beekuu baatte isiin waan isiin jettu haliimaan hayyeenuma kan jettuun taate kana isii waan an akka nama tokkotti waan hin joonnaaf beekaa yoo gorsa taate inni gorsuu baate gorsa yoo isiin fudhatu diddi taates san garuma isitti tole adeemtu feeruzaan yoo gartee isiif jechuudha feeruzaan yoo nifi gartee isiif irra jiraate isiinuu ni fudhatte jechuudha feeruzuma jala deemu feeruzummaan akka feete haa gootu feete oliin haa deemtu feetu gadiin haa deemtu anka kanaa nan galchu hanga namni tokko namatti gorsullee dubbadhee jira dhaamsi namni gartee jechuudha namatti dhaamullee itti dhaamee jira kanarraa gartee waan isin jettu malee ta'in dhaga'uu kan jettu taate anaatu abbaa manaatii fi feeruzaatu isiif abbaa manaatii kana walumaan eenaan isin hin jarumotiyya garuu jaartiin namaa takka waan namni jiru dhagahuu qabdi jaartiin namaa takka waan qaalii jaarsi jeen dhagahuu qabdi jaalattus jibbitus inni kunis maali jaarsi isii waan ta'eef waan inni jeen isarraa dhagahuu qabdi wanni kun hamtuudha irraa dhaabboo yoo jeen dhaabbatu sanoo yoo diddee'u akkuma gartee isitti toletti haa deemtu isinii galee hangaa dhaamsi hayya kanaa akkasitti Oromootiyyaa dhugaadhaa anamma waa'ee gartee feeruzaatii fi jechuudha haliima hanarra kanumaan kaasee dubbadha garuu waan kana yoo olii kattiin deebitu taate deebitee yoo jechuudha isin viidiyoo tanaa'u jechuudha feeruzaa wajjin waraabde kana waan hin godhu naatu beekaa inshaallah takkanaatiin isin hin Oromootiyyaa garuu immoo akka nama tokkotti dhugaadhaa waan na mudates ni beeytanii waan inni keessa tures ni beeytanii garuu har'a maaliin gammachuu maaliin qaba yoo kan jettan taate alhamdulillahi akka feetillee yoo taate mageen rakkatus rakkoo san hunda keessaa rabbiin isa baasee waa hedduutu na mudatee jee akkuma gartee isinilleen viidiyoo isaarraa dhageessan san hundarraa rabbiin baasee har'aa isin gahee inshaallah innilleen ammoo ammaaf garuu jechuudha isaan bira jira kamaalee fi ganta gartee soddaa isaa deemee achi jira inshaallah akkasitti waan jiru hundaa'u jechuudha haala sirreessuudhaaf waan hunda jechuudha waan gartee jechuudha nu mudate kana haala sirreessuudhaaf isaan bira deeme innilleen akkasuma ni dhufa inshaallah kanarraa immoo gaafa gartee inni dhufe akka nama kamittu waan kana waan gartee jechuudha akkanatti gara meeqa gartee akkanatti shaakila meeqa nutti fidee kana inshaallah furmaan inni dhufa jeetiin abdii qaba garuu tokkoffaa inni gartee mul'atuun isaatu baay'ee takkaan akka mataa hayyaatti na gammachiisa maaliif duraan dhiiroo isa kutee yeetiin baay'ee takka jechuudha hiraaruu ture gara meeqaan jechuudha rakkatuu ture
akkasuma dhalaallee ni beetanii yaada gartee kaysii malee qiyyaa ta'a malee kaysiin namarraa hin dhageessu halimaa waan isin jechuu turte ni beeytanii isinillee garuu ammaan tana kan hunda agartee jirti yoo nama agartee beeku taate ni beeyti jeeti yaada an akka mataa kiyyatti kanarraayis tagartee jechuudha feerudaanis waan isin jechuu turte san garuu boodarra itti gaabbi'uu ta'anii yookaan itti qabamuu ta'anii akka nama tokkotti wanni kun isii karaan kun isii hin baasu isaan lamaanuu walumaanuu hin baasu jechuudha waan isaan jechaa jiranii akkasitti ammoo kanarraa akka ibsirreessitan hoo isinin jaa asumaanuu dhaamsariyyaa isin dhaamsariyyaan sin jaa inshaallah feerudaalleen ammoo akka nama kamittuu isin ati kadursanii miti waan feete jechuudha naan jechuu turte dhugaadha hansanumaa kabiraatii miti killeen killumaa waan feete yoo isin jettes an obsee nama obsaan waan kana hunda bira kutu ta'uun qabaan akka mataa kiyyatti akkasitti oromootii tanaan isin inshaallah mageeleen yoo rabbiin jee arraa boru keessa inshaallah wal ni argina jeetiin abdii qaba yoo sanii ijjitu an akka mataa kiyyatti isallee jawwaalaanillee eega inni gartee deebi'e kana wal quba qabnaa eega guyyaa inni gartee dura dhufeeti wajjaa sooti jirra rabbiin alhamdulillahi ana eegas boodaa'u ifumarraayin viidiyoolee jechuudha deebi'ee as deebi'ee isiniif waraabne maaliif wallahi baay'ee takkan gammadee an akka mataa kiyyatti jeetiin abdii qaba akka gartee kana jaalaa jechuudha baay'ee takka isinilleen gammadden abdiin isinirraa qabaan isinin jaa inshaallah du'aayin teessan baay'ee takka nu fayyaddi baay'ee takka nu bira gartee wallahi nu jajjabeessite inshaallah du'aayin nuuf godhaan isinin jaa akkasitti warri gartee bakka adda addaatii daawwaltanii isallee na gaafatu turtan na yaafatu turtan baay'ee takka galatoomaan isinin jaa wanni isinii barbaachisu galata ilma namaa rabbii gaditti galatoomaan isinin jaa inshaallah dhaamsa kiyyaa kana inshaallah hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.